كنا فقيرين دران يوليت الرور هي ربي ندرون سي دران جللت ربي نقديلك دران قبرة ربي نقدي سامسي يو انت لا تسلو كني كان دلتك أبدني ونرقد تني سببك أبدني الله الله رواية قريبتي إن زويتمونا فلله الحمد وإن رددتمونا لا فلا حول ولا قوة إلا بالله بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه إيه؟ أيه يو نوكني تن رد مغلني هاجه إيه يو ندوقت تنلا إنا لله وكل لا حول ولا قوة إلا بالله إيه والله وري أنصارا دبي تنرى كلماتك كان دبا اللي تنسان انتلت من جلت شو انترف أتني بحي الله أكبر نمي إسلامة إماتي تقو جتشن دبي بلال انتله بشان فوني أكسي صحابك يسامو ورين تلا بشافوا إهم زيدي حب رسول الله كجران أنت ده صلى الله عليه وسلم سامع زيدي أنت ده زيد أنت ده أنت لتوقيت بالبركات لكن إنه معيمن أكسي وانك أبكي كان كافني أنت لا تكوي تفوق ديمتو هم تأوان وهي في السندالك أبدي بيكم سرك بول وركب تنجابوري بروم سرت تيكو ولي ياتو قبلم تقوموا قبامتي يرو ما فاك يوم كيسا كده من دبي ولما نجري مذهبني اللي كفاءة كيسا قال ورجل الجو يو اسم مذهب ظاهري هردف تفكين ابن حزم إيه ابن حزم شمس لكنه طلع من المغرب كمان له سني إيه فكين ابن حزم كل مذهبات خلاف سوى حد كيسا اسم إيه مذهب رحمه الله ظاهريات إني ما مذهب مالكي يوتي إيه حكمي مسار الرتي ولا من دور دور أكسي أبو حنيفة يوتي كل مذهبها إحنا سين هنا بلاد هذه الرب صدرك بارتي كينيا يو اسم فكينيا بارتي ويتاتين بارتي برودك غير ركيسا يو اللي قال مالي أنا أفهم إنه يتفوق isi qorachuu qaba haga isin qaraate haga isin barattu jechuun isi aqli isi laalu qaba نعم amala isi warroota hiriyaa isi ta'an duuba deeme isi laalu qaba baba gamtakka ibaadaa rabbii qabdi namni haga gaafa wal fuudhuuf deemutti nam mu'mina malaa'ikaa tahee dhufa awwala namni hundi isaa أكسي نعم raayitii dhibbatti olii kennee bar chaarjii guute kanaa walitti dhufa awwala namni أكسي feekii bitatee jechuun chaarjii guutuu إيه wayita bultiin jalqabdu dhakaan qaata bokka'e الله chaarjiin ka dhugaatii miti baatirloo jedha bargaree kashatti daawwan jedhe حقيقة أنقى سنبا kan nama dhaamu jira gaafa wal walitti dhufu mu'mintoota hundi isaaniitu إيه salaatanii soomanii qara'anii achi booda subii gaafa jalqabaatu dabra wal irratti الله namni yoo ibaadaan hin guddatin kanaaf lafumaa ka'ee namni utaalee bakka isan geenyu bakka isan madaallu waan isa wajjin hin geenyetti tarkaanfatu qabu haadha filachuun asii jibbii dheerachaa jirraa gabaabsuu qabna qabxiin itti aanu gabaabsineetiin bira tarraa qabxii waa'ee guddisa ilmaanii kana kutaa kutaadhaan qoonnee osoo sagantaa kana torbirraa guyyaa takkallee taatu bifa kanaan itti fufnee qabxiin kun qabxii dheeraa guddisni ilmaanii hedduu أكسي نعم guddisa aqliitu jira jennee akkamitti ijoollee ta'e aqlii isaanii bareechita aqlii isaanii keessatti akkamitti waa guduunfisa waan jiru qabxii guddaadha waan sa'aatii dheeraatti naafa أكسي tarbiyaa ruuhiyyatu jira akkatti ijoollee ruuhii isaanii kanatti guddistu ruuhii isaanii kanatti qallabu أكسي tarbiyaa biyyaan kunuu akkuma nuti barre kanaa miti kararra wal kaa'uu barbaachisa walitti himuu barbaachisa yeroo ammaa namni ilmiidhaan wal qabsiisee daawaa godhaa jiru muraasa ta'aa jira xiqqaataa jira أكسي agandaa xixiqqoo hundaaf asirratti wal geenyee haasawaa oolla yeroo hedduu kun sirrii miti ummataa ilmiin dabruu qaba irratti qophaa'anii ulamaa'ni illee ulamaa'ni gurguddaa dhukatanii ta'an gabbahanii ummata keenya barumsa sirnaa dabarsuu qaban أكسي warri duraan yeroo dheeraa ummata keenya barumsa da'waan ummata keenya gargaaraa ture itti deebi'ee ummata keenya ammas kararra kaahuu qaba mee amma waa hundarra tarkaanfannee ijoollee jallisuuf maal fa'atu sababa ta'a wantoonni ijoolleen ittiin jallattu
wantoon ijoolleen kararraa ittiin tartu qabxii muraasa kaafnee irraa buuna gara keessanitti dabarsi. أي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا wanni guddaan ijoolleen tun egaa ittiin jallattu wanni sababa mucuca ijoollee itti geessu obboleeyyan islaamaa waan hedduudha. Ijoollee nabiyyoonni rabbii alayhimu salaam ijoollee ofii akkaataan isaan itti guddisan nasihaa akkaataan isaan itti dhaamaniif haala bareedaadhaan nabiin keenya ammoo irra fakkeenya nama fakkeenya kaahatamuuti. Nabiyyallaahi Yaaqub alayhi salaatu wassalaam أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا قافدوا نبي الله يعقوب إجولوا في ولدت يامه إجولوا يو أندو إمال قبرتني جدن ربي تكتش قبر ربي أبا كيتي ربي أكاكيو كيتي سنجتن مالتو أنا كسيقو قدين الرت ترتيبني تولي جناني نبي الله إبراهيم ربي اجعلني وبني ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام جد يا ربي أنا في إلمانك يلي تابوت قبروا رانا بيلسوم زد ربي أفي كدت إجولي تينيا وربي سبحانه وتعالى رزقي قد إيرا دورتي ومتى يواتو ربي إنما كن كان دعاهي قد وفين الرجال وان جلنا را أسباب إسار را دبنا وان جلنا را نما نجانا مباسوتي مجوج الروان نجانا مباسوتي نبيك إن صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم جد وفرت الله إن كانتنا المان كيسن الله أبارنا جدا سببا حديث كان قافتوكو جهاد أصودي ما جران صحابان قال توكيتشا نما تربفات ورت والدبرسي ترى يابتن ركنا جبارا قال لك أودت أبي جناني نمتي لعنك الله كي جدين قالوا في كنان أتشما نبين كينا صلى الله عليه وسلم وان أبارمان ولين أوفنا أن قال كان قال لكم قال أبارمين ولين أوفنا نبي ربي صلى الله عليه وسلم حد سبب سنة مال جدي لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم رواية برائزت وان هركا كيسن جنوهم درجت ربين كدتنا جد حديث برا كيست نبين كينا صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة جد دعوة واسده نك بلنت النبي ربي صلى الله عليه وسلم والنسدين سني تكفان دعوة الوالد على الولد كدا أبان المرة كدتو كوني قام طبيعي دا نمني بيكينا هدو علم في ربي سيادة بمسيسون جدين سرين سيانيات تنجدين أجل سيادة برسون جدين جتو مانو تنتول أكنما يعني تميراني للوكاتين اتفاقات وما تكو تكرت وما سببا إن بربا تفنرت علم أبار والنسوني نبي ربي صلى الله عليه وسلم وانجدي إن لله ساعة ربي كن ساعتي وهيك أباجرا ساعتي دي دمي أفركان كيستي ساعتي وهيك ربي برجرا جرا قبرتش ساعتي سنكيس يوك ربي كدتو تاتي دعاهن سنك إبلم تملي ساعتي سني في ساعتي نمني كدتو سن ساعتي ربي كاهي وسواتي نكدتو يو ساعتي تنقل نمتو ونتي كدتو سنسي أواتمتين يو كجراتو تاتي ربي نما أوات جرا دوبا كناب يرو يدو هاتي تينيا أبوني كيني علمو في أبارون علمو في ولافتو تكتهون ساعتي ربي إنما كان نسان كيس أولو تمرا الراسنين علمون هدون حميلين إسيج أبي قبرو كرات هفهم ملاجو بلي الإسلام أستي ليفما إساتوكو يا دبدا ilmaan abaaruu keessatti akkuma ati dubbatte nama guyyatti yoo ijoollee marraa 70 abaariin hin oolle jira. Allah. Yoo isin birciqoo cabsitee rabbi si haa cabsutti nama birciqoo cabsuufi miilli cabuun wal madaalu maal wal madaala subhaanallah. Gaaf tokko Zamakhsharii ni beektan abbaa Kashaaf. Namoota jajjabaa ummata Muhammad keessaayi Zamakhshariin. Isaa wayita xiqqaa gaaf tokko simbirree bitatee simbirree haada miilatti hidhee simbirreen gibbii keessa oddoo keessa osoo asii achi deemtu harkaa tarte. Simbirree tana qaba jedhee osoo duuka fiigu haada qabee haadaan bute wayitani haadaan butu miilli simbirree irraa cite. Achiin haati argitee akkuma ati simbirree kana miila irraa baafte rabbi miila keessirraa haa baasu jettee naati. Amma simbirree fi baniin aadam tokko sila.
تقومت دبي سين أما فجت إن رام فتحاتي كنت برا زمن فقاتي أكس زمخشرين ويت عمري درجة جمّا جهو قافت كفر دي أبتة بهجر العلم قرأوا وسوفر دي أبتة دي ما جرو فردي جلوفيني دكا أكم فكتور الله فان ده الله أكبر ميل لسا كمت تجاب إيه أشي باتني من حكيمة كاني رانا نهني ميل لسا رامو قد أتبود أي يو إبراهيم مورين لكم لكم جرا جسدك قام قداتي تركان فتيرني ميل لسا الراموران زمخشرين عمري إسا قوتو ميل مالي جراتي جران ميل تكنقب إلى انظر كل يعني سبحان الله بابا هاتي إني سنبر الرتي ميل إسا بارتي سنبر الرتي هاتي أبارتي ميل إسا الرجل نما ميكا فلدرك يا ربي هدوك نمسو هيرين سنبهين جتين دبرتين غرين فأجول فيتي هيرين سنبهين وهم التنبو إنتهم للكائن أعوذ بالله أعوذ بالله سبحان الله عيبي قداكم سلبين حمي دعائن رك إبلا ممتي حمي ليفو غاري بتسلا بكسن نمني جتشا هداك الله ربي سيحق أجل شو هاق في الآري جتشا ربي سيحق أجل أبو رحمن ربي سر هاجرات جتشوت كسيسا وصوف برسيس نمني أكس bakka osoo hin beekin malaa'ikaan aamin irra jettee yeroo du'aa'iin qeebalamtu irra bu'ee garaan haadha akkuma yoo sitti rahmata qabu sa yoo sirrifatellee daaraa si godha garaan haadha. Du'aa'iin nama sadii hin qeebalamtedha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Hadiisa biroo keessa nama shanii san keessaa tokko du'aa'ii haadhaaf abbaan ilmaa godhan jedha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. صلى الله عليه Kanaaf qabxii guddaadha qabxiin barbaachisaan dubbataa jirtan deebi'a. بارك الله فيكم سنيفي نبيون ربي قبرون ربي علم في وصهن أرجتين دور اللي دعائي قرأتن قاف أرجتن اللي دعائي قرأن إن ربي سبحانه وتعالى قبروت ربي وعباد الرحمن الذين يمشون في على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام عليك قبروت فيكنا ترتيبا قد لك ومرت وانجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Allah. warra gaafa osoo ilmoollee hin argatin erga ilmoollee argatan yaa rabbi waan nuu kennite kan haadha manaa teennarraa waan dasii ijateenya waan nuu dhama qabu yaa rabbi nuu baasi jedhee rabbiin kadhatutu warra sani jedha hattaa guyyaa qiyaamaa yoo ilmi kee kuni hir'inna wahii qabaate yoo ilmi kee kuni rakkinna wahii cibaadaan isaa sadarkaa sitti geessu dadhabdu taate سبب خير تيتيتي رب سبحانه وتعالى سبب غارما كيتيتي سبب عبادات تيتيتي رب الموتنا صدركا جنتا قد انا رافود صدركا قد ولانا تتجس والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم جرام ربي ورنتي امني ilmaan isaaniillee sababa imaana isaanii guddina imaana isaaniitiin ilmaan isaanii ka sadarkaa gad aanaa guddinatti ol baafnaaf jedha rabbiin kanaaf ijoollee ofii cibaada diin irratti rabbiin kadhatuuniif nabiin sallallahu alaihi wasallam ijoollee ofii yeroo hunda ni to'atan du'aahii godhaniif kanaaf obboleeyyan islaamaa maatii keenya abaarsa ijoollee abaaruun afaanumatti dhufteedhaaf waa dubbatuun kuni arraba keenya kana haga silaa yoo mucaa waa balleesse mucaa rabbi si haqa jelchu waan balleessin mucaa rabbi si salphisin himaa akkana goote du'aahii san yookaan rabbiin sababa sanin afaan kee irra si buuse salphisuu dhabuun mala aksi sanii ammoo du'aahiin tun beeke ammoo yeroo kana jennu guutuun isaa simarra ilma mukee irra buute jechuudha miti sirrattuu ni deebiti jedhe nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam du'aahiin tuni fatadhabu ila samaa gara samii deemtee jedhan abbaa haqa isii yoo dhabde fatarji'u ala saahibiha saahiba isii irratti deebiti nabi rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa sahihan abaarsi walumaa galattuu jibbamaadha hadiisa biraa keessatti warri abaartonni guyyaa qiyaamaa manguddoo namaaf hin ta'u jedhee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kanaaf nabi sifa nabii keenyaa keessaallee lam yakun nabiyyu la'aanan abaaraa hin taane yani nama arraba isaa gad hin dhiif nama akkasuma ammoo waa abaarsa heddummaatu miti jedhan kanaaf wanni ijoollee jallisu guddaan wanni sababa ijoollee itti jallattu guddaan ta'u ijoollee ofii abaaruudha maaliif ijoolleen teenna waa hin hubanne ما قاف إسين دائما يتقوسي وابلسوا سموت ربي هادوم سوتان سموت ربي نبيك الجن يتان إسوا قد وهو التجولين المو في أبارون مستقبل جولي سني بلسوا مستقبل وان فولدرو جولي سني دوم سني بلسوا كناف الموتين يو أكسين بركة قد تبربان أكسين نما غاري تاتو يو كبربان نتاتي
osoo isiin galma hin gahiniin duratti du'aa isii godhu rabbiin isii kadhatu wanni ilmoo galaafatu ammoo guddaan obboleeyyan islaama ihmaala jedhaniin ulamaan islaama ihmaala jechuun ilmoo tana waan isiin barbaaddu hundatti gadi dhiisu fakkeenyaaf TV ilaaluu barbaadde itti gadi dhiifta mucaan kiyyaa sammuutu dhukkubaa jetta mucaan kiyyaa raaxa barbaade jetta kuwaasii taphatuu barbaade sin jedha ittuma gadi dhiifte amma nyaata ittuma gadi dhiifte laa nyaanni isaa herregan qabu dhugaatiin isaa herregan qabu yeroo sammuun isaa yookaan yeroo TV'n faa cufate yeroo yookaan kuwaasiin faa cufate akka ati irraa gammadduuf yoo quraana hojii duraan karaasisaa jiraatu quraana sanitti dhufa malee jaalala quraana saniitiif waan hunda sagantaan ala itti gadi dhiifte gaafa wanni hundi ilmoo ta'e sagantaan ala gadi dhiisu akkanumatti herregaan ala karuma isiin deemte gargalchite ijoolleen hedduun fakkeenyaaf keessummaan dhufte bar haadha abbaa san keessa baay'atti bar hajaan duraan haadhaaf abbaan hin guunneef gaafa keessummaa guutamtiif ijoollee maaliif haadha abbatu balbala hunda itti cufee ijoolleen hafuura baafatu dadhabdee gariin maatii akkasitti jira ka ijoollee ofii kana waan hundaan kontirool godhee hafuura cufachiise gariin ammoo akkam ta'e ijoollee ofii kana ni shella jedhee sammuu isii hin jeeqnu jedhee waan hunda itti gadi dhiise booda gaafa silaa waa irraa cufa jettu waan hundayyuu irraa cufuu hin dandeettu yaani karaa hundaan ufitti bante waan ta'eef balbala fitnaa kanaaf ijoollee naamusaan guddisuudha nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam adeemsa guddina ijoollee keessatti gaaf tokko mucaan isaanii mucaan Faatimaadha timira wayii nyaate nabiin sallallahu alaihi wasallam hin lolleeni waan adda addaa hin goone rakkoon qabu inshallah gaafa guddatanii hubata hin jenneen akhin jedhaniin darbi jedhaniin tu jedhaniin timira kana alaa ta'lam sila hin beeytu warri Muhammad sadaqaan zakaan irratti harama tahuu hin beeytu jedhaniin nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam akkasuma maatiin isaanii zakaan isaan irratti harama zakaa hin fudhatan hadiyyaa yoo taate malee ergaa kennaa jaalalaa yoo taate malee kennaa sadaqaa tanamni ofirraa qulqulleessuun macsiyaa ilma namaa kana aslan zakaan akkasuma fitriin xurii ilma namaa macsiyaa ilma namarraa qulqulleessati wanni sun ammoo nabii rabbiitiif maatii rabbi isaanii irratti illee rabbiin harama godhe mucaa wanni kun harama dhiise jedhaniin ilaal siistama biraatiin jechuudha kanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ijoollee ofii akkasuma maatii yeroo guddisan ufitti dhiheessuudhaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa tokko daa'imni tokko itti dhufee uffata irratti fincaa'e uffata nabii irratti illee fincaa'e uffata nabii rabbii irratti fincaa'e jennaan nabiin ka'anii uffata san ofirraa miican osoo yaani nama guddaa osoo tahuu beekanu ijoollee san sila ammatti namni guddaan namni hayyummee mootummaa biyyaa jedhu ijoollee daa'ima namni ol fuudhuun jira ومن الطرائف شيخ علي الصابوني أبا صفوة الرحمن قافة كوان جدني ورا علمانيوتا كانت تجرى يعني ورا فكينا بخارين كوني سري هنجرو حديث عددا حديث أقل إنما ينفرني كنين هاسي يعني علمانيوتا كان ورا عفان عرباني هدوم ميسوتو بيكا عواسا كيني بلات هدون جرو ورا سنة مرموكانا